Gaarii. Ilaa maal gochuudha waan ati naan jette kana keessatti waanuma tokkittii hin jedhan maal gochuurraa eegala. Wal dhaggeeffachuun jiraachuun irra jira. Wal mormuun aadaa taateettis keessatti inni dhugaa qabus inni dhugaa hin qabnes inuma wal mormaa oola. Propagandaan hin jirre dhugaa tokkittii hin qabne waan deemne ta'aadha jira. Namni keenyas hagamtu amma OMN akka ilaalu hin beeku hagamtus Itiyoo 360 akka inni ilaalu hin beeku. Garuu baay'een Oromoo gara irra dhaggeeffata haala. Wal dhaggeeffachuutu hin jiru. Wal dhaggeeffachuutu hin jiru. Kuni himamaadha ture waan amma ta'aa jiru. Ani nan beeka walaa bitootessa darberraa bitootessa 2020 irraatii kaanii himaadha turre sagantaa maalii akka isaan qopheeffataa jiran tokko lama jennee hoggansa dhabamsiisuudhaaf adeemu ka jedhu. Maaliif waan isaan mari'atan beeknu?